OBN irratti akkuma darbeetti illee akka agarreetti mucayyoo arsiitii isheen illee akka dararamaa jirtu himattee kaatee obboleettii ishii achumaan as buute ishii dhabamee jedhamee kan gabaafamaa jiru jechuudha. Kanaaf obboloota koo baay'een isaanii kun akka kanatti nu biraa dhabamaa jiru. Hin nyaannaan hojjennee boruuf jijjiiramna jedhanii osoo fiiganuu jechuudha. Waaqayyo isaaniif haa birmatu. Kana biratti immoo iyyuu waaqa biratti namni illee of eeguun barbaachisaadha. Amma danda'amaa ta'etti sagalee waliif ta'uun jira yeroo tokko jechuudha. Haala rakkataa keessatti waliif ta'a namni waan ta'eef informationii wal jijjiiru yeroodha yerootti. Ashama harka fudhee akkam jirtan hordoftoota chaanala kootii kan taatan marti keessanuu nagaan rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu akkam turtan akkam isaan kana keessan an obboleettiin keessan nagaa guutuurraa faa qaba nageenya na bukkee ture isin birallee haa jiraatu isiniin jechaati. Namoonni chaanala kanaaf haaraa taatan subscribe like gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa isiniin jechuu jaaladha. Namoonni maatii koo turtan immoo hanga yoonaa yaadawwan garaagaraa na deeggaraa turtan galatoomaa galata guddaa na biraa qabdu isiniin jechuu jaaladha. Tole deebi'ee dhufee jira. Ayyaana irraas baga haftanii baga walumaan irraa hafne isiniin jechaan jira. Bara haaraa bara 2016 jalqabnee jirra jechuudha. Barri kun maal fakkaatamee isinitti akkamiin fudhattanis akkamiin laalaa jirtanis isiniin jechaati. Haa ta'u malee baay'een isaan immoo kan guyyaa har'aa kana hin agarre kan tarkaanfatanii ifa kan hin argin baay'eetu jira. Maaliif nuti guyyaa kana qaqqabuu keenyaaf nama har'aa ta'uu keenyaaf waaqayyoon ofiin olitti galateeffachuu qabna. Sababii isaas namni tokko fayyaa qabaatee yoo jiraateedha qabeenyi hunda dursu fayyaa sababa ta'eef kanaaf baay'een isaan immoo guyyaa har'aa kana arguudhaaf osoo hawwanuu osoo dharra'anuu guyyaa har'aa kana kan hanqatan yookaan guyyaa aduu har'aa kana arguu kan hanqatan baay'ee isaanii ni jiru jechuudha. Kanaaf walumaa galatti isaan guyyaa har'aa hanqatanii gara mana waaqayyoo deemaniifis waaqayyoo lubbuu isaanii haa maru jechaati baay'eedha. Baay'ee kana kumaataman kan lakkaa'umeen dhumneedha namoonni nuti bukkeedha dhabne rabbiin jannata isaaniif haa tolchu jechaati. Nu immoo kan guyyaa har'aa kanaan eegee sa'aatii kanaan nu ga'e maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Akkasumallee tibba kana akkuma argaa jirtan obboleenyi keenya baay'een isaanii biyya Saawudii keessatti kan kun barbaadan dhabamaa jiru kun immoo lubbuun darbaa jiru. Kun hundumtiyyuu hin dabarfannaa hin nyaanna yookaas immoo hojjennee boruuf jijjiiramna jenneeti haga lubbuun nu keessa jirtutti namni tokko boruun akkas godhaa boruun waan kana kan dalagadha jechuun hin dhiisu jechuudha. Maaliif nama amma lubbuun keessa jirtutti boruuf hasaabuu kaayyoo isaa karoora baafachuu hin dhiisu jechuudha namni kamiyyuu namni fayyaa ta'ee deemu tokko. Kanaaf baay'een isaanii akkuma keenya kana dalagannee hojjetannee gara biyya keenya deebina jedhanii biyya sana deemanii garuu biyyi suni yeroo baay'ee ummata Itoophiyaa kan akka biyya sanaa fi biyya Beerut lafarra xaragee hin jiru jechuudha. Maaliif darara hamaan kan ijoollee keenya irra ga'u biyyuma sana keessatti jechuudha yeroo baay'ee deddeebi'ee jechuudha. Fakkeenyaaf amma gwaaddanyaa kan kooturte na bira obboleettii ishee jechuudha. Erguma biyyi Saawudiin kun banamee seerumaan jechuudha kan deemte seerumaan paaspoortiinis harma seera qabeessa ta'e yookaas immoo seeraan ala osoo hin taane seera qabeessaan deemte ishiin jechuu barbaadetanii walumaa galatti har'a obboleettii ishee asitti na bukkeetti jechuudha. Baay'ee tokko cannaqamaa jirti. Maaliif jennaan bilbiltee yeroo lama yeroo sadii jechuudha. Mucayyoon kun dhalattuu Jimmaati. Maal jetti iddoo jalqaba itti galtee mana hin qayyarattee ammallee deebitee manni isheen itti galtee sanuma akkuma duraa sana daraa hamaa irraan ga'aa akka jiran bilbiltee itti himataa turte jechuudha. Anuma bukkeetti dheengadduma kana jechuudha. Guyyaa maksanyoo natti fakkaate kasheen na bira dhuftee baay'ee tokkoon cannaqamaa jira obboleettiin koo akkas naan jette. Erga akkas naan jette immoo silkii ishee dhabamee jira waan jettu jechuudha. Silkii ishee amma yoo yaalte silkiin hin hojjetu. Afaan hin beektu nama haara'a. Kanaaf baay'een akkasitti cannaqamaa jira isiniin jechuu barbaadatanii waaqayyoon lafa kamitti iyyuu namaaf birmataadha. Isaan rakkataniif rabbi isaanii haa birbatu. Bakka ta'e tokkotti immoo hamma danda'ama ta'e tokkotti nutillee amma dandeettii keenyatti jechuudha. Namni iddoo nutti tole yookaas iddoo nutti tole iddoo gaarii keessa jiraannee osoo hin taane amma ta'e tokko sagalee ta'uu fi qabna. Warroota akkanaa kanaan namoonni informationii xiqqoo qaban jechuudha. Jarri sun yookaas namni akkanatti rakkin akkanaa nurra ga'aa jira jedhanii achumaan immoo dhabamaa jiran kuni tarii namni gwaaddanyoota taatanii silkii isaanii namni dhaban hin jiru. Namni akkamis immoo ollaa isaanii
akka chaansii namni wal beeku kun akkuma asitti namoota hedduudhaan Itoophiyaawii yoo agarre wal barree silkii wal jijjiirru kana akkasitti silkii wal jijjiirru isaanii inni ma oola jechuudha namni kamiyyuu jechuudha. Kanaaf gizee kana haala rakkoo keessatti jechuudha informationii wal jijjiiruun baay'ee barbaachisaadha. Har'a mucayyoon tun osoo haaraa taate mucayyoon gwaaddanyaa kan kooti kun jechuudha haaraa taate afaan wallaaluu baattee ijoollee baay'een osoo wal beektu ta'e jechuudha hamma kana dhabamtee isheenillee hin cannaqamtu jechuudha. Akkasuma dheengaddimoo OBN irratti akkuma darbeetti illee akka agarreetti mucayyoon tun mucayyoo arsiitii isheenillee akka dararamaa jirtu himattee kaatee obboleettii hiittachumaan as buute ishee dhabamee jedhamee kan gabaafamaa jiru jechuudha. Kanaaf obboloota koo baay'een isaanii kun akka kanatti nu biraa dhabamaa jiru hin nyaannaa hojjennee boruuf jijjiiramna jedhanii osoo fiiganuu jechuudha. Waaqayyo isaaniif haa birmatu. Kana biratti immoo iyyuu waaqa biratti namni illee of eeguun barbaachisaadha. Amma danda'amaa ta'etti sagalee waliif ta'uun jira yeroo tokko jechuudha haala rakkataa keessatti waliif ta'a namni waan ta'eef informationii wal jijjiiruu yeroodha yerootti ani fakkeenyaaf amma ijoolleen baay'ee onlaayinii kanarratti beeku biyya kana keessa taa'anii qofa osoo hin taane maaliif yeroodha yerootti jechuudha guyyaa 5 guyyaa 6 yoo isaan masmararraa dhabaman jechuudha maal ta'anii jedhin cannaqama jechuudha. Haa ta'u yeroo hunda haala hojiitiifis nutti toluu didee walii bilbiluu dhiisuu dandeenya. Garuu haala keessa jirru walii bilbileellee haasa'uu baattan walis bilbiltanii walitti haasa'uu baattan haala keessa jirtan wal hubachiisuu yeroodha yerootti rakkina isin mudatu tokko kamiyyuu informationii wal jijjiiruun baay'ee barbaachisaadha. Waliif qoricha namni maaliif jennaan gaafa rakkoof rakkina keessaa wal baasa jechuudha. Namni tokko informationii nama sanaa hin qaba yoo ta'e akka tasaa namni sun rakkatee rakkoo keessa yoo jiraate dhimma qaamni ilaallatutti nama sanaaf sagalee ta'ee dabarsee uummata bal'aa biraan ga'ee namni sun akka rakkoo san keessaa bahu gochuu hin danda'a jechuudha. Kanammoo informationii wal jijjiiruu yeroo yerootti jechuudha. Baay'een keenya jibba dhiisnee jaalala uumuu qabna. Maaliif namni jibbi waan tokko hin fidu jibbaan balleessuuf yookaan jibbi hundee hin qabu. Jaalala kan firiisaa yerootti argattan jechuudha. Kanaaf jaalala uumuu qabna jibba of gedduu balleessinee lafa rakkanne kanatti wal gargaaruu wal bukkee dhaabbachuu akkasuma wal jibbuu wal qeequu wal xiqqeessoo osoo hin taane hundi keenyayyuu jechuudha haalli biyya keenyatti jiru ni agarraa akkamitti biyyi keenya akka jira hundi keenyayyuu arginee kan keessa baanes ammallee kan keessa baqataa jiran haalli biyya keenya osoo nagaa ta'ee osoo tasgabbiin jiraatee namni hojii gahaa tokko argatee hojjeta akka garaa isaatitti ganama ba'ee hojjetatee galgala kan galu ta'ee namni biyyarraallee hin fagaatu hin baqatu. Kanaaf haalli biyya keenya keessaa kana isiniif ibsuun nan barbaachisu. Maaliif hundumti keessaniyyuu keessa keessanii qabdanis waan argaa jirtanidha waan ta'eef kana laalee namni yeroo kamiyyuu biyyarraa kan baqatu jechuudha. Haa ta'u malee biyya baqaa keessatti immoo iyyuu iddoo baqannee of jijjiiruuf yookaan bara dabarfachuuf hojjetaa jirru keessatti immoo garaa walitti jabaachuun jibba uumuun nun barbaachisu. Maaliif taana nutiyyuu kan jiru biyya hambaa nutiyyuu kan jiru biyya namaa keessa waan ta'eef lafa kan kanatti wal gargaaruu harka wal qabuun barbaachisaadha isiniin jechuu barbaade tananii namoonni akkanatti manni isin keessa jirtan isin rakkisu akkanatti dararri isinirra ga'u kana silkii ijoollee wal jijjiiruu qabdan akkasumas waan informationii tokko yeroodha yerootti isinirra ga'u nama ittiin haasoftan yookaan nama dubbistan nama isinitti hiiqu nama sirriitti ollaa keessan ta'e tokko wal bartanii jirtan taanaan informationii yeroodha yerootti waan ta'e isinirra ga'u wal jijjiiraa wal hubadhaa. Sa'aatii 24 keessatti namni tokko online irraa yoo dhabame namni sun maal ta'eeti jedhaati bukkee keessan nama sana milladhaa. Maaliif jennaan waan nama mul'atu hin beekan biyya namaa keessa jirra waan ta'eef biyyi ormaa akka biyya keessanii miti akka baatanitti galuu akka barbaadanitti baatanii ol deebuun ni ulfaata. Baay'ee baay'een ani garuu akka ka'utti jechuudha. Yeroo baay'ee ijoolleen alarra ba'u alarra baatanii ijaazaa manaamina warri jettanii suuqii deemna manaamina jettan sirriitti nama isin barbaachisaa jaalala uumaa jibba osoo hin taane jechuudha. Fakkeenyaaf mana kana keessa waggaa 5 waan ta'e hojjetaa jira. Guyyaa takka banaa ba'ee kophaa koo ergiyyuu deemee hin beeku. Sanbatas maalis wanti tokko asiin bira hin jiru hojii dhimmaan dabarsa. Fakkeenyaaf ani manuma kana keessatti yoo ta'e malee miidhaawwan alaa minaamin akkas sana baay'ee itti yaadda'u jechuudha. Haa ta'u malee kan nama eegu rabbiidha. Waaqan biratti immoo namni of eeguun barbaachisaa isiniin jechuu barbaade tananii. Kanaaf obboleewwan keessan gizee sa'aatii 24 namni sun online irraa dhabamu maal ta'eeti maaltu mudate waan jedhu tokko informationii wal jijjiirree akkasumas immoo wal barbaaduu waliif dhaabbachuun dirqama keenya waan ta'eef
kana biyya namaa keessa teenyee jibba wal xinneessuu isheen akkas goote akkas taate jennee maqaa wal balleessuu osoo hin taane wal gorfachuu akkamittiin akka biyya kana keessaa baanee gara biyya keenya gallu waaqayyo waliif kadhachuu wal bukkee dhaabbachuun baay'ee barbaachisaadha. Jibbi faayidaa tokko hin qabu. Maaliif jennaan jaalalatu firii qaba waan ta'eef jaalala uumuun baay'ee barbaachisaadhaan isiniin jedha. Kuni akka yaada kootiitti jechuudha. Maaliif namni kamiyyuu akka ilaalcha isaatiitti yaada isiniin jechuu barbaadetanani. Kanaaf obboloota keenya baay'een isaanii immoo warri hamma yoonatti kunis dhabamaa jiru kun immoo miidhaan irra ga'e kun obboleenyi keenya baay'een isaanii immoo amma kun lubbuudhaan illee kan darbee jiru kun badanii dhabaman kan jedhan akkasuma miidhaan irra ga'e kan jedhan baay'ee jira. Odeeffannoo miidiyaa kanarra deemu namni kamiyyuu ni agartanii sanas ta'ee kana isa du'es waaqayyo rabbi dhugaa isaa haa barbaadu lubbuu isaa haa maaru. Nama rakkate kamis immoo iyyuu rabbi yaa dhaabbatu fi rabbi birattis immoo namni sagalee ta'uuf inni barbaachisaa isaan miidhamanis waaqayyo haa fayyisu. Kanaaf obboloota ko biyya namaa keessa teenyee biyya ormaa keessa teenyee jibbi nun barbaachisu jaalalaan waltif kannee akka injijjiiramna jennee biyya keenya kunnee biyya namaa dhufnetti akkasumatti nagaan kaayyoo keenya nama galmaan ga'atee gara biyya keenya deebi'u rabbi nu haa taasisu. Hunda dursa rabbiidha kan nama eegu. Rabbi birattis namni of eeguun barbaachisaadha isiniin jechuu barbaadetananii. Kanaaf gama kamiiniyyuu taanan miidiyaa kana jiru namni kamiyyuu rakkateetu rakkoonsaa dhokatee hafa jedhamuun soba. Maaliif jennaan miidiyaan amma nama kamiifiyyuu jechuudha ijaaf gurra sababa ta'eef karaa kanaan immoo iyyuu baay'ee tokko nu fayyada waan ta'eef sa'aatii rakkoon itti nurra ga'e hagam haala rakkataa keessa taane illee jechuudha sagalee tokko yookaan miiseejii tokko nama barreessina taanan namni sun haala nuti keessa jiru dabarsee miidiyaa bal'aarran uummata bal'aa biraan nu ga'e rakkoo san keessaa nu baraaruu danda'a jechuudha. Ammas baay'ee keenya argaas ni jirra namoota baay'een akkanatti rakkatanii tooniyyuu jechuudha sagalee waliif ta'uudhaan informationii isaa walii waan qabaniif namni sun rakkoo keessaa kan ba'e meeqa baay'eetu argaa jirra. Haa ta'u malee ammallee akkasumatti jaalalli nu gedduudha hin dhabamini. Jaalala lallabaa jibba gedduu keessanii balleessaa gedduu keenya jibbi yaabadu isiniin jechuu jaaladha obboloota koo. Kanaaf iyyuu walumaa galatti bara kana baay'een keenya itti gammannee baay'een isaanii immoo gaddaniiti kan bara kana simatan jechuudha. Maaliif akkuma nama tokkootu jechuudha baay'een isaanii kan bara kana bara haaraa kana simachuuf waa hedduu yookaas immoo iyyuu yaadanii tooniyyuu yaada isaanii san bira ga'uu dadhaban baay'ee jira akkuma argaa jirtan. Kanaaf sunis immoo iyyuu isaan sun iyyuu warri maatii isaanii nama 3 nama 4 awwaalanii galanii toyyuu boruuf jiraanna jedhanii hasaabanis ni jiru isiniin jechuu barbaadetananii baay'een isaaniiyyuu osoo lubbuudhaan jiranii immoo iyyuu miila dhabanii harka dhabanii gadi ba'anii kan qilleensa hin fudhanne baay'ee jiru. Nuti immoo iyyuu fayyaa qabaannee bobbaanee gallee hojjennee rafnee kaanee akka kanatti bakka garaa keenya geenye hojjetaa jirra waan ta'eef iddoo kanatti galanni waaqayyoof ta'uu qaba. Yeroodha yerootti rabbiif galata taasisuu qabna jechuudha. Maaliif hunda dursee fayyaadha waan ta'eef fayyaan immoo qabeenya hunda dursudha waan ta'eef akkasiin isiniin jechuu barbaada obboloota koo. Egaa isinittiin dheeressu walumaa galatti obboloota keenya hamma rakkataa jiran jedhamee miidiyaa irraa asiifachi deemaa jiru kana warra qabamanii rakkoo keessa jiranis rabbi isaan rakkoo san keessa isaan haa baasu. Isaan lubbuun darbanis immoo waaqayyo lubbuu isaanii haa maaru. Kanaaf walumaa galatti informationii wal jijjiiruun silkii keessa wal jijjiirtanii yeroodha yerootti haala keessa jirtan wal hubachuun barbaachisaadha isiniin jechuu barbaadetananii. Egaa ጓደኛን kan koona biratti amma hammam akka isheen cannaqamtu ishee faana hagam akka cannaqame natu beeka isiniin jechuu barbaadetananii. Maaliif namni kamiyyuu jechuudha yoo maatiin keessan nagaa ta'e yoo obboloonni keessan nagaa ta'e walumaa galatti namni isin ilaallatu biyya keessan ilaallatu biyyi nagaa ta'e nuti illee sammuun keenya tasgabbii qabaate waan hojjennu sana hojjenne biyya namaa keessaa galla jechuudha. Garuu tasgabbiin hin jiru taanaan nuti illee hojii nuuf harkaa qabnu kun hojii nuuf hin ta'u qalbiin hin hojjennu miidharra geenya jechuudha. Kanaaf hagam akkan ishee faana cannaqamaa jiru natu beeka isiniin jechuu barbaadetananii. Walumaa galatti waaqayyo jiraatadha waan hunda keessayyuu rabbi isheellee waan gaarii ishee dhageessisu obboleetti ishee rabbiin lafa jirtutti eegee feetiyyuu sagalee nagaa ishee dhageessisu jechuun jaaladha. Kanaaf akkas isiniin jechuu barbaada obboloota koo.
baay'een isin jaaladha baay'een isin kabajaa nagaan naaf tura hanga viidiyoo biraa walitti deebinutti turtii gaarii isin jechuu jaaladha laayikii godha yaada keessan akkasuma komentii jalatti naaf kaa'uu hin dagatinaa baay baay isin jechuu jaaladha